gara maabulla nam tokkollee akka dhumne yeroo ammaa irraa jalqabdanii uummanni yaa'uu dinnaani humnaan deemsisutti jiru akka gara maabullaan dhumne namni. Ashamaar kafuunee daawwattotaa fi hordoftoota Aanolee Global Media akkam nagaa jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isin haa ga'u jecha oduu simbirtuu takka qabannee isiniif dhiyaanneerra. Oduu keenya guyyaa irraa keessatti biyya Kuweetitti lammiilee Itoophiyaa gara biyya isaanii galuudhaaf bakka mootummaan itti jedhetti walitti qabaman irratti poolisoonni biyya Kuweet dhukaasa isaanii banuun wal qabate lammiileen Oromoo akkasuma ijoolleen Oromoo fi lammiileen Itoophiyaa hedduun isaanii akka miidhaman nu gahee jira. Qabxiiwwan kana uummata irraa rakkoo akkamitti akka gahe waan jedhu nama achi jirurraa nama bilbilaan dubbisne qabna. Akkasuma gama imbaasii Itoophiyaatii fi gama community Itoophiyaa biyya san keessa jirurraa nama dubbisne qabna. Odeeffannoowwan jiru akka itti aanutti tartiibaan isin biraan geenna hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofaa jecha warroonni YouTube channel keenya subscribe hin godhin YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha warri karaa page Facebook keenyaatti nu hordoftan page Facebook keenya like follow godhadhaa jecha amma kallattimaan waan Kuweet irraa qindeeffannetti isin dabarsa sagantaa kana qopheessuudhaan hanga dhumaatti kan isin wajjin turu an tolchaadha. Yeroo ammaa kanatti imbaasiin marrajaa tokko yoo waan hin baasneef jedhanii uummata deddeebisutti jiru. Embaasiin marrajaa waan hin baasneef jedhanii nama hundaayyuu maabullaadha jechuudha. Maabullaadha yeroo ammaa deddeebisutti jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya wanta baay'ee nama gaddisiisu biyya Kuweet keessatti gaggeeffamaa jira. Mootummaan Kuweet sababa COVID-19 waliin wal qabatee lammiileen biyya Kuweet keessa jiran lammiileen biyya biraa gama biyya isaaniitti akka deebi'an murteessuu fi akkasuma lammiilee kanaaf dhiifama gochuudhaan baasii ofiitiin gara biyya isaanii akka deebisu waadaa galee ture. Guyyaan beellamaa kunis kaleessarraa eegala. Kanuma sababa godhachuudhaan lammiileen Itoophiyaa hedduun carraa kanatti fayyadamuun gara biyya isaanii deebi'uudhaaf bakka mootummaan itti isaan beellamanitti walitti qabamuun isaaniis ni yaadatama. Yeroo kanatti lammiileen Itoophiyaa biyya Kuweet keessa jiran tajaajila barbaadamu argachuun gara biyya isaaniitti osoo galuu qabanii mootummaan Kuweet fi imbaasiin Itoophiyaa biyya Kuweet keessa jiru lammiilee kanneenii tajaajila gahaa kennuu dhabuudhaan lammiilee kana irraa balaan guddaan dhaqqabaa jiraachuun beekamee jira. Lammiileen kunniin guyyaa kaleessa aduu keessatti qaqamaa kan oolan yoo ta'u afaan Ramadaanaatiin waan itti lulluuqatanis akka hin argatiin dubbatu. Rakkoo lammiilee Itoophiyaa biyya Kuweet irraa gahaa jiru kana haala isaa tokko tokkoon jala buunee namoota biyya Kuweet irraa dubbifnetu jira. Mee warri biyya Kuweet haala rakkoo isaan irra gahaa jiru maal jedhan akka itti aanutti isin biraan geenna qalbiin hordofa. Hello, salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Aanolee Global Media irraa si dawwalaa akkam nagaa jirtu? Nagaa alhamdulillah afaan mannu barateef nagaa namni nagaa maaltu jiraami? Maali biyya Kuweet keessa rakkoon akka jiru namooti gara biyyaatti galuudhaaf bakka mootummaan beellametti wal ga'anii tajaajila dhabanii hedduun isaanii daandii gubbaa fi balbala namaa dura hoggachiisan mul'ata. Maal rakkoon achi jiru mee gadi fageenya waan kana nu kaasuu dandeessaa? Sirriidha. Ani qabatamaan keessa olee ani yoon ofii kiyyaa keessa bakka san jiraachuu baadhellee kaleessallee guyyarraa jalqabee ganamarraa hanga sa'aatii nuuf kennamee keessa ture keessa deemee ilaalaan ture. Uummanni dhiifamni godhameefii jira koottaa yaa'a gara biyya keessanii galaa kan iqaamaa qabus ta'ee kan hin qabne jedhamee akkuma labsiin labsamee tureeni uummanni keenya bakka tokkotti osoo nafini dhimma dalagalleen hin jirreef waa'ee dhibee kanaan wal qabatee yaa'ee dhaqee eega yaa'ee dhaqee keessummeessaa osuma jiramu haalli itti lammiin keenya keessummeeffamu baay'ee gadaanaadha. Kan lammii biraatiin wal bira qabnee yoo laalle imbaasiin tajaajilli inni uummata keenyaaf kennu baay'ee diikriisidha. Kanaaf amma ijoolleen rakkachaa jiru halkan kana achi turanii akkuma lammii keenyaa lammiin birallee kan odoo hojjetamaa jiru sa'aatiin irraa dhumate ni jira. Sa'aatii dhumate kana imbaasiin keenya ijoollee achitti sa'aatiin irraa dhumatee hafaniif waa tokkollee furmaata gahaa hin laanne lammiin biraa biyyoonni akka Filipiinii biyyoonni akka Srilankaa fi kan kana fakkaatan ijoollee sa'aatiin irraa dhumate sa'aatiin oggorriisu yeroo ga'u yooma san baasa erganii fi achi kaafataniitiin bakka barbaachisaa qubsiifatanii kan kennaa nama mosaree hin jenneeni hanga
halkan keessa sa'aatii 3 kanatti ijoolleen dararaa hamaa keessa jiru. Ijoollee dhumaa kan akkasittuu imbaasii osoo hin taane koomunitiin dhufeetiin waa xiqqoo galgala du'an oolche jedhu waan akka fataayiraa fi adda addaa waa itti hire. Ijoolleen amma rakkoo hamaa keessa jiru. Walumaa galatti rakkoo hamaa keessa jiranii sagaleen ijoollee achi keessa waraabneetiin jedhullee jira. Sagalee sanillee siin buusa qabatamaan intalli ho'i kan achi keessa teessee yeroo ammaa kana dararaa kana dhandhamaa jirtu jechuudha. Amma rakkoon jiru gama imbaasii Itoophiyaa biyya Kuwait jiruun immoo gama mootummaa Kuwaitini. Already rakkoon kan jiru jalqaba irratti isa dhugaa yoo dubbanne kan dabsan qabne mootummaa Kuwait bira rakkoon ni jira. Rakkoo jiru kana immoo kan wajjin bakka bu'ee furuu qabuu fi kan furmaata itti laatuu qabu imbaasiidha. Akka mootummaatitti mootummaan biyya kanatti nuti beeknu imbaasiidha waan ta'eef imbaasiin wajjin kufee ka'uu qaba. Lammii keenya kana gin imbaasiin akka barbaadamutti wajjin kufee ka'an jiru. Kanaaf dhaamsi isin imbaasii Itoophiyaa biyya Kuwaititti argamuuf qabdan maali? Dhaamsi nuti qabnu uummata keenyaaf hojjechaa jirtanii hojii dhaabadhaan hojjedha. Haala kanaan yoo ta'e lammii keessaniif seenaan isin dabarsitan kan baay'ee isin komachiisuu fi seenaan gadheen kan isinii galmaa'u jenneetiniin karaa qaama dhimmi ilaallatutti akka nu dabarsitanii isinitti bilbille. Tole biyya Kuwait irraa karaa toora bilbilaatiin yaada kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomii. Haala jiru faana buneen kara imbaasitiinis yoo dandeenye bilbilaan qunnamne yookaan immoo ergaa kan akka dhageeffatanii tajaajila ariifachiisaa uummata daandii irratti rakkataa jiru kanaaf akka kennan gama kennan nus ergaa kanaa uummata biraan kan isiniif geenu ta'a. Ammas irra deebiidhaan guddaa galatoomi. Sagalee fi asis galatoomi tolcha. Sagaleen kan ijoolleen dararamaa jiran nu dabarsanillee ni jira. Suuraawwan illee si ergee jira. Ammallee sagaleen jirullee ani ragaa qabatamaadhaaf sagaleen si dabarsa. Akka ragaatti itti fayyadamuu dandeettaa jechuudha. Tole guddaa ulfaadhu guddaa ulfaadhu. Nagaan ni ulfaadha. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkuma dhageettan kana rakkoo kanatu lammiilee Itoophiyaa biyya Kuwait keessa jiran dhaqqabaa jira. Kana qofaa miti. Lammiileen Itoophiyaa biyya Kuwait keessa jiran kun mootummaan biyya saniin gama poolisoota isaatiin uummata keenya irratti dhukaasa bansiisee mootummaan biyya Kuwait poolisoonni uummata keenya irratti dhukaasa banan jechuun AJM'tti himeet jira. Uummataan badaa fiyettee qawwee baafatee tokko akka ragaa qabatamaan si dhiyeesseera poolisoonni yeroo irratti qawwee qabu. Uummanni dirree gubbatti baay'atee jennaaniin addaan bittinnaa jedhanii qawwee itti dhukaasanii. Yaanni isaanii akkasii garuu kun gocha suukaneessaa ilma namaatiif ta'uuree ilaalka mootummaan Kuwait hangana gara jabina irratti raawwataa uummata keenyatti kana dura. Rakkoon kun maaliif akka mudateen gama imbaasii Itoophiyaa biyya Kuwait jiru qunnamnee gaafachuu yaallus milkaa'uu hin dandeenye. Itti aansuudhaan koomunitii Itoophiyaa biyya Kuwait keessa jiru dubbisuudhaaf yaallenis nama koomunitii san keessa dalagu tokko arganne haala rakkoo achi jiru san dubbifne koomunitiin akka koomunitiitti maaliif waan kana jala bu'ee hordofuu dhabee akkasuma imbaasiin uummata kana yeroo akkasitti rakkatan maaliif dhaabbatee ilaala mootummaan hoo maaliif uummata kana seeran hin tajaajille waan jedhu irratti gaafanneet jirra. Gaafiif deebii miseensa koomunitii Itoophiyaa biyya Kuwait wajjin goones akkatti aanutti isiniif dhiyeessina. Namni kun haala jiru bal'inaan nuuf kaasee jira. Isa kanallee qalbiin qalbeeffadhaa dhageeffadhaa. Hello, akkam nagaa jirtu Aanulee Global Media irraa isiniif bilbilaa jira. Akkam nagaa keessanii? Alhamdulillah nagaa. Eenyu jedhu? Aanulee Global Media irraa isiniif bilbilaa ani tolchaadha. Qaama koomunitii Itoophiyaa biyya Kuwait keessa hojjetu akka taatan odeessa argadhe. Yeroo ammaa labsii mootummaan Kuwait baasee wal qabatee namoonni hedduun labsii sanii fayyadamuudhaan gara biyyaatti yeroo deebi'uudhaaf bakka jedhametti walitti qabamanii rakkoon tokko akka isaan mudataa jirantu himama. Gama mootummaa Kuwait hanqinni guddaan akka jiru akkasuma imbaasiin Itoophiyaa illee tajaajila gahaa silaa uummata kennuu qabu akka hin kennine namoonni amma haala rakkisaa kan keessa jiran bilbilaan nuuf himanii turanii. Isin akka koomunitii Itoophiyaa biyya Kuwait jirutti haalli rakkoo kun maaliin mudachuu danda'e? Galatoomi tolchaa.
carraa kana naa kennitee uummata keenya tajaajiluuf uummata keenyaaf immoo ibsa godhuuf carraa kana naa kennitee naaf yeroo keetiif dursa galatoomi isin jecha. Egaa akkuma beekamu labsiin kun yeroo dheeraa fi ji'a tokkoof turee jiraannullee kan waliinuu beeknuu kan argaa jirru ji'a tokkoof carraa kanatti uummanni keenya fayyadamee uummata keenya bittaatii lammiileen hundi akka fayyadamu labsiin dhiifamaa kun uummata mootummaa biyya Kuweet irraa akka bahe odeeffannoo isinillee ni qabdan jedhee yaada. Anaan immoo wantoonni mudatanis kan mudamnillee ni jiru waluma keessa. Egaa rakkoon jiru iddoowwan rakkoon itti jiru iddoowwan rakkoon immoo itti hin jirrellee addaan babaa'ee ka'uu qaba. Tokkoffaa yoo fudhanne iddoon rakkoon hamaan itti uumame iddoo naannoo mantaqaa Maabullaa jedhamurraayi. Mantaqaan suni kwaarantii jala jira, namni tokko seenee ba'uu hin danda'u. Achi keessa socho'uu danda'a malee mootummichuu kana ni beeka. Lammii keenya bicha miti. Lammiiwwan nu dura osoo labsiin sun ittiin bahin osoo kwaarantii jala naannoon sun galin warroota akka Filiippiinii ba'anii jiru. Akkasumattuu kaafee jira jedhee yaada kaleessa yoo argu taate akka itti ilaalchi yaaditti akka argetti illee bahanii uummanni kun immoo akka hin baane immoo nullee biyyaan ture. Kan Maabullaa kana nu obsaa. Maabullaan kun hanga wanti kun kwaarantiin kun dhiifamee mootummallee ni beeka. Yoo akka rakkataa jirtan ni beekna. Mana keessatti kiratu jira. Wantoota isin mudataa jiru ni beekna. Garuu wanta sanillee obsitaniituma dabartuu wayyaa booda immoo rakkoo fi dhibee hin taaneefillee ofillee saaxilamtanii gara biyya keenyallee yoo deemtan waan kana faalamuu waan dandeessaniif obsaa jedhaanii turre. Egaa uummanni waan san futunaa itti jiruu fi labsii kana gammachuurraa kan ka'e natti fakkaate isiniin iddoo sanitti nurraa miidhamuu isaanii an akka nama tokkootitti gaddanatti dhaga'ame ibsachuun barbaada. Kanatti aansee immoo osoo mantaqaa sanii haaluma saniin ta'ee gara mantaqoota biraa yoo adeemnu taate. Gama mantiqaa biraatti si dabarsuun duratti amma naannoo Maabullaa jedhamu kanatti akka qaamni mootummaa biyya sanii poolisoonni uummata irratti dhukaasa banantu himama. Dhukaasa uummata irratti baname kanaan namni keenya lammiin Itoophiyaa achitti kan miidhame jira. Mootummaan immoo maaliif dhukaasa uummata irratti bana? Ayyee galatoomi. Wanti achirratti ibsamuu qabu namni miidhame hin jiru. Nullee anillee kan miidhama fi gadda kiyya ibse uummanni aduma san keessayyuu afaan soomatti miidhamuu isaati. Dhangala'aallee argina achi keessatti deddeemee miidhamuu isaati malee wanti uummata keenyallee miidhaan hammasii irra gahe hin jiru. Dhukaasni banamellee akka uummanni sun battanuuf ol qabamee dhukaafamee wanti kun immoo homa baratamee wanta kana baay'ee fannoo jedhee yaadu. Kana fakkaata gabaabumatti naannoo Maabullaa sana. Uummanni Maabullaa fi naannoo biraa jiranis erga guyyaa guutuu aduu keessatti achitti gubataa oolanii tajaajilli gahaan hin jiru. Mootummaan tajaajila bal'aa kennaa hin jiru. Akkasittuu lafti soomanaa guyyaa guutuu sooman oolanii galgala irrattis mootummaan nyaata garaagaraa waan adda addaa hin dhiyeessa jedhee akka waadaa galee nutti himanii turan. Garuu mootummaan uummattii lulluqqatanillee hin finneef waan nyaatanillee hin finneef gama kanaan immoo koominiitiin keessan nyaata wayii gabaabduu wayii akka uummataa hiree nuuf himanii jiranii. Imbaasiin Itoophiyaa gama kanaanii lammiilee achitti beelaa aduu keessatti beelaa fi wanni dhumataa jiran kana maaf gargaaruu dhabe? Haala rakkoo kana keessatti maaf bira dhaabbachuu dhabe? Okay, galatoomii yaada gaarii naa kaaftee. Egaa dhugaa dubbachuuf taanaan afaan Ramadaana ta'ee bidiruun Ramadaana illee ta'uu baatu dhugaan ni qallatte malee waan hin cinneef anarra waan hin taane dubbadhee birummoo anatu itti qabamu waan ta'eef gama imbaasotaatiin yoo fudhadhe hammi jiru hammi tokko namarra waa kaa'ullee na hin barbaachisu. Hammi tokko wanta kanarratti dalagamee hamma tokko harki caalu rakkoon jiru mootummaa bira akka jiru ifa godhee jira nama akka nama tokkootitti. Maaliif jennaan warroonni imbaasillee hanga humna ofii danda'an haga qaamota rakkoo kana uumanii suuraan wal qabatee viidiyoo wal qabatee ambaasaaddara ta'ee ittaanota warroota ambaasaadarallee ta'ee warroota deebi'eetiin immoo kan biroollee kunniin wal qabsiisee hedduun akka gaddaa fi waa keessa ila hanga haqa dubbachuu fi ila hanga amma namachi imbaasota qaama imbaasii keessa ila hanga ammaa jiru jira kaleerraa wajjin.
kanarratti immoo kanarrallee waa argiteetiin dhugaa jirtullee dabsaa deemuun nu barbaachisu waan ta'eef hamma humni danda'amee nullee qarqaarsa goonee jira. Ilmi namaati, ilmi namaa immoo rahmata rabbiitti ol ga'a malee kan namaa waliin ga'u gabaabumatti kana fakkaata. Warri embaasiillee haga humna ofiitiin qaamota dhimmi ilaaluu irrattillee dhiibbaa godhanii suuraa fi viidiyoon rakkoon kana uummatuma keenya bira gahaa rakkoo jedhu biratti baay'ee dallansiisee kan irratti hojjetanii amma immoo jirantu jira. Mee amma gama mataa dubbiitti gaaf deemnu rakkinoonni jiran akka rakkinoota ta'aniitiin kallattiin furmaataa gama imbaasii Itoophiyaa biyya Kuwait keessa jiruun akkasuma gama koominiitii Itoophiyaa biyya Kuwaitiin akkasuma gama mootummaatiinis dabalatee uummanni maal gochuu qaba? Imbaasiin akka imbaasiitti, koominiitiin akka koominiitiitti, mootummaan akka mootummaatti, uummannis akka uummataatti maaltu gochuu qaba? Qaamota kanneen irraa maaltu eegama? Gaggabaabsitii naaf kaasime. Galatoom tokkoffaa rakkoon akkuma jirutti ta'ee rakkoo kana immoo furmaataaf wanti kaa'amuu qabu tokko mootummaan biyya kanaa labsii erga baase labsii kana immoo waa hunda tajaajila nyaataa dhugaatii kenna jedhee ture amma kan dabarte kan irra caaltu jira waan ta'eef har'a immoo waan nu mudatu hin beeknu geeyibaadha kan haasaa jiru. So rakkoo kana furmaata cimaa akka nuu kennu dhiibbaa godhaa turre waliin abdii guddaa qabaa furmaanni akka kaa'amu. Gama imbaasiitillee namoota qaama birallee dabalannee qaamota biraayyuu dabalatanii warreeta koominiitiillee haa ta'u qaama birallee uummata keenya haa ta'u ka tajaajilu akka irratti argamnu labsiin nutti ba'ee jira. Labsii ba'ee sanillee nullee dhugaa goonee baanee uummata keenya tajaajiluuf akka qophaa'edha. Gama uummataatitti yoo si deebise uummanni keenyallee labsii ba'ee kana shaantota gurguddisuu yeroodhaan argamuu yogguu seenaa jedhanii seenanii wantoota nama waan jedhan san fudhatee dafee waraqoota san akka xumuramuuf taasisuun uummata keenyarrallee eeggamaadha jedhee yaada. Kana fakkaata gabaabumatti inshaallah. Ayyee koominiitii Itoophiyaa biyya Kuweetitti argamurraa ayyamamoo taatanii yaada kana nuu kennuu keessaniif guddaa galatooma. Galatoomii atillee obboleessa kiyya tolchaa anolee giluu miidiyaan haaluma kanaan akka itti fufu abdiin qaba. Horaa bulaa dagaagaa hedduu isin jaalan. Ayyee ulfaadhu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya walumaa galatti haalli ilmaan Oromoo akkasuma lammiileen Itoophiyaa biyya Kuwait keessa jiran kana fakkaata. Hedduu nama gaddisiisa. Wanti godhan yoo jiraate bakkuma jirutti afaan Ramadaanaa kanaan lammiilee Itoophiyaa biyya Kuwait keessatti dararamaa jiran kana du'aa'ii gochuudhaan akka bira dhaabbannu akkasuma uummata kanaaf kallattii garagaraatiin gorsa dabarsuudhaan namni osoo walitti hin baay'atin suutaan akka piroosesii isaanii kana xumurtanii gara biyya isaaniitti deebi'an gorsuu fi irra caalatti immoo du'aa'iin bira dhaabbachuudhaan dirqama lammummaa kennaa haa bahannuun dhaamsa kenna. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya rakkoo lammiilee Itoophiyaa biyya Kuwait keessa jiran irra gahaa jiru akka kanaan qindeeffannee isin biraan geennee jirra. Sagantaan keenya kunis kanumaan goolabama. Yoo rabbiin fedhee sagantaa birootiin yeroo biraa hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.